Hello student, are you fine? I'm very fine. Today we are see how to improve your English. How to improve your English. Speaking English is very important in your life. Many people around the world speak English. If you can speak English well, you can talk to many people, make new friends, and get good job. And travel to different countries. So, how can you improve your English speaking? First, you need to practice every day. When you practice, you get better. And you can practice with your friends, family, teacher, or you can practice alone. You can talk to yourself in English, saying hello, how are you, and I'm fine, thank you. This is a good way to start. Let we see with Oromoo. Procrastination means har'a boree, har'a wayyaa, boru wayyaa jedhee nama waan tokko lafarra bubbutu procrastination jedhama. Destination jechuun hiree yookaan ga'ee waan tokkoo jechuudha. The other one is snare, means kiyyoo waan tokkoof kiyyeeffame jechuudha. Wordiiwwan gaggabaaboo akkana barannee gaafa jechoota dhedheeroo haasa'uu barbaannu nu fayyadu jechuudha. The other one is spade jechuun hakaafaa yookaan waan ittiin biyyoo fi dhoqqee fuudhan jechuudha. I'm staying at home means manuman tura. I'm staying at home manuman tura. Don't say I am. You can say if we read I'm staying at home manuman tura. Have a nice trip jechuun imala gaarii, karaa gaarii jechuudha. Have a nice trip. Trip means imala jechuudha. The other one is have a nice journey. Have a nice journey. Imala gaarii jechuudha. Have a nice trip and have a nice journey means the same meanings. Hiika wal fakkaataa qabu. Inni kabira. We are very close to each other. Again, we are very close to each other. Nuti baay'ee walitti dhiyaanna. Close means walitti dhiyaachuu jechuudha. How much is it? How much is it? Meeqaadha? Gatiinsaa meeqaadha? Meeshaalee bituu yoo barbaanne fakkeenyaaf how much is it these trousers? Surreen kuni meeqaan bitama? Yookaan surreen kuni gatiinsaa meeqa? How much is it these trousers? Gatiisaa erga gaafanneetiin booda please make a discount. Gatina hir'isi. Please make a discount. Gatiisaa naaf hir'isi. The other one
Do you have a changing room? Say again. Do you have a changing room? Kutaa itti jijjiirradhu qabdaa? Fakkeenyaaf gaafa uffata bitannu yookaan it may be trousers, it may be t-shirt. So wantoota biroo yoo ta'eyyuu do you have a changing room? Kutaa itti jijjiirradhee ilaalu qabdaa jechuudha. 𝐴𝐻𝐵𝐺𝐻. Wow, madaalawaadha. Gatii isaa gaafa nutti himan. How much is it eega jennee 𝐴𝐻𝐵𝐺𝐻 gatiin isaa madaalawaadha. What can I help you? What can I help you? Maal si gargaaruu danda'a? What can I help you? Maal si gargaaruu danda'a? Tell me if you need any help. Gargaarsa yoo barbaadde natti himi. Tell me if you need any help. Gargaarsa yoo barbaadde natti himi. Please cooperate me. Please cooperate me. Maaloo na gargaari. Please help me or please cooperate me is the same meanings. Cooperate means gargaari jechuudha. Please leave me alone. Please leave me alone. Maaloo kophaatti na dhiisi. Yookaan nami gaddee jiru tokko yeroo tokko maaloo na dhiisi qaaf jechuu barbaade please leave me alone. Maaloo na dhiisi. Guilty. Yakka. Guilty. Yakka jechuudha. Physiotherapist jechuun nama caba lafee qabu tokko dhidhiibuu jechuudha. Dhidhiibduu nama lafeen cabe tokko yookaan qaamni isaa miidhame tokko nama dhidhiibu jechuudha. The other one is furniture. Means meeshaalee mana keessaa jechuudha. The other one, how to improve your English is listen to English every day. And listening is also very important. When you listen, you learn any words, how to say the words and how to say the sentences. You can listen to English songs, watch English movies, listen to English radio and watch English TV shows. And this third one is read English books. There are different kinds of English books. For example, New Easy Words English books, the Baby English books, newspapers, magazines are good example of how to improve your English in every day. Reading book is very good for learning English. When you read, you learn new words and how to make sentences.